Pireezidaantiin Abbaa Irree waggoota 24 Sooriyaa gidirsaa ture Bashir al-Assad fi maatiin isaanii Raashiyaa galuun barameera. Aangawoota Raashiyaatiin kooluu galtummaa akka argatan dhaabbileen oduu Raashiyaa madda Kireemlii wabeeffachuun wiixataa irraa gabaasni baasan ni mul'isa. Dhaabbanni oduu Interfaaksii madda maqaan isaa ibsame kana wabeeffachuun akka jedhetti Pireezidaantii Sooriyaa al-Assad Moskoo galaniiru. Raashiyaan sababa namoomatiin kooluu galtummaa isaanii fi maatii isaaniitiis akka laatte ibseera. Loltoonni mormitoota Sooriyaa sanbata darbe mormii tokko malee gara Damaasqootti fiiguun al-Assad kuffisuudhaan bulchiinsa maatii isaa gara waggoota 53 oliif biyyattii sibiilaan qabatee bulchaa ture irratti tarkaanfii hamaa ta'e fudhachuu waraana biyya keessaa waggaa 13f ture xumura itti tolchani. Baha giddu galeessaa keessatti jijjiirama bu'aa guddaa geessisan keessaa tokko kan ta'e kufaatiin Bashir al-Assad masaraa Iraanii fi Raashiyaan addunyaa Arabaa keessatti dhiibbaa guddaa qaban guutumatti haxaa'e jedhame. Kufaatiin al-Assad akka tasaa dandeettii Iraan michoota ishee fi meeshaa waraanaa babal'isuu kan daangessu yoo ta'u, Raashiyaan buufata galaana Meeditiraaniyaa ishee akka kaastu dirqisiisuu danda'a. Wallabdee Siiriyaa hunda keessatti michuu ijoo Bashir al-Assad kan taate Iraan ibsa baasteen akka jettetti erga al-Assad Damaasqootti kufee booda hariiroon michoomaa Siiriyaa waliin qabdu itti fufa jette. Ibsi ministeera dhimma alaa Iraan irraa bahee akka jedhutti hariiroon saboota Iraanii fi Sooriyaa lamaan gidduu jiru seenaa dheeraa kan qabuu fi yeroo hunda michuu kan ture yoo ta'u, hariiroon kun itti fufa jedheen eega jechuun abdii qabdu ibsite. Iraan yeroo waraana biyya keessaa Bashir al-Assadiif deeggarsa guddaa kan goote yoo ta'u, sirna isaa jabeessuuf loltoota 10,000 lakkaa'aman bobbaasuun isheen ni yaadatama. Lammiilee Sooriyaadhaaf waraanni kun 100,000 kan lakkaa'aman du'anii magaalonni boombiidhaan rukutamanii dinagdeen qoqqobbii addunyaatiin qaawwa ta'ee fi furmaanni ijaan hin mul'anne fakkaatu akka tasaa xumura hin eegamne fide. Akkasumas kufaatiin al-Assad baqattoonni miliyoonaan lakkaa'aman waggoota kurnaanii oliif kaampii Turkii, Libaanosii fi Joordaan keessatti faca'anii turan dhumarratti gara biyyaatti akka deebi'an karaa saaquu mala jedhame. Addunyaa guutuutti namoonni meeqa qe'ee isaanirraa buqqa'aniiru? Namoonni meeqa dukkana keessa jiraachaa jiru? Meeqatu galaana keessatti liqinfame? Ajajaan olaanaa mormitoota Abu Muhammad al-Jolaanii maskiida giddugala Damaasqootti argamutti namoota baay'ee walitti qabamanii haasaa taasisaniiru. Obbolaawwan koo, injifannoo guddaa kana booda seenaan haaraan guutummaa naannichaa keessatti barreeffamaa jira jedhanii Sooriyaa haaraa saba Islaamatiif ibsaa taate ijaaruuf hojii cimaa barbaachisas jedhaniiru. Mootummaan poolisii al-Assad erga abbaan isaa bara 1960moota keessa aangoo qabatee asitti hidhamtoota siyaasaa 100,000 lakkaa'aman baay'ee isaanii gara jabummaan rashanee jira jedhame. Hidhattoonni burjaajaanii fi gammachuu guddaa qaban erga qabsaa'onni mormitootaa qulfii kutaa isaanii dhoosanii booda manneen hidhaa keessaa dhangala'aniiru. Maatiin walitti makamanii gammachuudhaan bo'anii boochisaniiru. Yeroo jalqabaaf al-Assad malee Damaasqootti aduun yeroo lixxu motorsaayikilii namoota hidhatanii fi konkolaattota finciltoota irraa kan hafe daandiin gara magaalattii geessu duwwaa ture. Gamtaan mormitoota Sooriyaa aangoo gara qaama bulchiinsa ce'umsa raawwachiiftutti dabarsuuf hojjechaa jiraachuu ibseera. Warraaqsi guddaan Sooriyaa sadarkaa qabsoo sirna al-Assad kuffisuuf godhame irraa gara qabsoo Sooriyaa ijaaruuf taasifamutti ce'eera jechuun ibseera. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun gama isaaniin kufaatiin Bashir al-Assad kallattiin bu'aa rukuttaa Israa'el Iraanii fi michuu ishee Libaanos Hizbollaa irratti ji'oota lamaan darban keessa raawwatte irraa kan madde ta'uu ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga deebinutti jirtanitti hamtuun isiniin argin jennee asumaan adda baana.